آه مي شير أبولين بارك الله فيكم. شيرنا بكده بارك الله فيكم بلينك يا خان إسلامة إن شاء الله. شير قد بارك الله فيكم إن شاء الله. طيب إن شاء الله هي قالتو ماني قال إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد وبلينك يا خان إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. رب سبحانه وتعالى جدها داتي ورهك أدبة رب هاتاسس إن شاء الله. رب حق أنه هادبسو إسنين جتشاتين أرانتنا كبتي دوبا غرتي مهمي تكرر دبتشو بربادي جتشو duraan dursoo wanni walii beekuu qabnu obboleen kiyya kan islaama haqa dubbachuurraa if boodan deebinu kaa'inan man kan abba fedheefu taanaan haqa dubbachuurraa hin deebinu. Keessattuu waan amantii teenya tuqaa waan diinaa teenya tuqaa namaaf ifa baasuun dirqama keenya. Waan duba gartee amantii teenya irratti xiyyeeffatee duula amantii islaamaatirratti deemu jiru kana ifa baasuun waajiba nurra jiru jechuudha. Duba gartee maaliif akka nama dura waliin fakkaanne wallaalaa duba gartee amantii tanan beenitu jira dhufanii waan hin taane irratti qara'anii akka sammuu si jijjiiranii rabbii wajjin wal si dhorkanii booda khasaaraa duniyaatii fi akhiraa akka hin qunnamne jechuudha. Haqa dubbachuu keessatti nam takka illee hin sodaan. Kanaaf duulli amantii keenya irratti gaggeeffamu hagizee ummanni islaamaa ka'eef irraa dubbate maa dubbattanii ja'anii namni dubbatu kamiyyuu taanaan nama akkasii ija biraatiin ilaalaa jechuudha. Viidiyoo tokkotu WhatsAppiin nagahe. Viidiyoon kun viidiyoo daqiiqaa 34ti. Viidiyoo tokko halee namni WhatsAppiin natti erge. Viidiyoon san viidiyoo daqiiqaa 34 deemu. Waa'ee maaliitii? Waan amantaa waaqeffannaa keessatti akka ummata waaqeffannaatiitu abbootii amantaa kan waaqeffannaatiitu sirna silaa amantaa isaanii gaggeessan keessatti waan islaamummaa tuqaa dubbatan waan amantii teenya tuqaa dubbatanii jechuudha. Viidiyoo san gariin keessan dhagahuu maltan gariin keessanis dhagahuu dhabuu maltan. Yoo hin dhageenye anaatu isin dhageessisa kunooti. Amma viidiyoolee isin dhageessisuu baadhuu guututti ani waaniin qaxxii sanirraa hatabe isinin dhageessisa duba boleen kiyya kan islaama. Haasawaa achi keessatti taasisame san keessatti islaamummarratti duba gartee duulli ajaa'ibaa banamee jechuudha. Waan san ragaa qur'aanaa fi hadiisaatiin duba gartee kijiba saasan irratti deebisuun dirqama keenya tahaa jechuudha. Soba inni duba gartee amantii islaamaatirratti oofu jiru san isarratti deebisuun dubbii bakka hin qabne dubbii ragaa hin qabne tan inni deddeemuun san isarratti deebisuu waajiba keenya tahaa jechuudha. Obboleen kiyya kan islaamaa duraan durso wanni isin sirritti beekuu qabdan amantiin islaamaa amantii guutuu irra hin qabne amantii abbaan fedhe akkanumatti ka'ee ifirraa dubbatuu miti. Amantii abbaan fedhe akkanumatti waan fedheef irraa odeessu osoo hin taane
أمنتي قوتو رب سبحانه وتعالى قوتي نبي محمد التخن عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قاف حجة الوضع يعني نخل نرتبه الرانتنا أمنتي تيسن إسني قوتيتين جراجة رب أنانيتي ياسي سني رتي قوتيتين جراجة إتي آية نبي محمد رتبه عليه الصلاة والسلام. وانتي هندينو زمن ونبي محمد جرسن عليه الصلاة والسلام osuma isaa lubbuun jiranii wanni hundi guutamte nuti ummanni islaamaa ragaa baana nabiyyiin keenya jaalatamaa fi kabajama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergaa rabbiin ummataaf dabarsii je'ee itti kanne osoo waa takkallee irraa hin irrisne osoo waan takkallee irratti hin idaane akka rabbiin isaan dabarsii je'ee itti kanne sanitti nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amaanaatana dhibbatti fuudhee nuun gahee ilma namaatiif dabarsee addunyaa tanarraa deemuu isaanii nagayaa fi rahmanni rabbii isaan irratti haa jiraatu nuti ummanni islaamaa ragaa baanaa jechuudha. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam waan takkallee waan amantii islaamaa tanarraa irrisan hin qaban waan takkallee waan itti dabalaniis hin qaban. wamaa yantiqu anil hawaa إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إف الرئيس عن نبي دبة عليه الصلاة والسلام واني إسان هجة واني إسان دبة هندنو بيسيس ربي برائتي أفيفي ربي دجي في سمي أميني تيفمن نبي محمد صلى الله عليه وسلم تناف أمنتين إسلاما إلى أمان تنا أبان فعل أفي وان هنتاني خيستنا قندندو واني فيتي تن آتي آمنتي إسلاما بودا في الدو سرت ديبتي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نبينا كسجي عليه الصلاة والسلام نمني دينا إسلاما خانا خي سوان هنجر في دي إسو مرت ديبي آجي نبي صلى الله عليه وسلم خانا أمني إسلاما أكا سرت بيتانين إسنتي همتشو برباد تك لما فا أمنتين إسلاما أماس أمنتي أمة عربا قفاف خنم تتكا أمنتي أمة عربا قفاف إرقم تستين فكاتين دو. أمنتين إسلاما أمنتي أمة الدنيا خلقية سجرو هند أفي نبي محمد إرقم عليه الصلاة والسلام. نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي عربا قفاف إرقم أصوهن تهين نبي